ما بشكينا في الدين أنا ما نبيدا يبدلنا نيتن قالوا المال يسمى تاو لكن يقول أكهيرات هذا أبان قالوا نجرا هذا أبان فكينيا يوني أبا بجيداتها سيالته تيجي نما تحاسو نما ديبا مال إيش جيت مو دبيتنا كيسو ما أبدا مو جالس كي تيجي جيت قول لا والله إنك جبوان تكلم أمان جيبه إمامي لبسين قابة هم جالس كي تيجي وقت ما قبل والله لما تكون والكم كمان يجين ما تجينا جيه تماني بمافو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota maammeetiif warri taatan marti keessanuu salaamanni keenya qilleensummarraan ballee lafa jirtanti isin hagee isin jechaadha. Dhufnee jechaan har'aas kun ogaa akkatti dhufneeti har'a caaltuu biratti argamna. Caaltuun obboleettiitiyya jaartii abdiiti. Haadha ilmaan jawaadee bira jiruu jechuudha. Bisalaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota keenya. Alhamdulillah kun dhufnee jira ammas. Anis gaa lafaan muree lafa hedduu deemee iyyaafata hedduudhaan har'a dhufee caaltuu biratti argama. Mee caaltuu akkas hin jenne telefoona gandaa firraa hiite xiyyaas akkasirratti hin buune firraa hiite wannummaan manaas hin jirtu manaas deemte ganda namaa keessaas bakkaan itti isin barbaadin hin qabu maaliif telefoona kiyyoo akkasirratti hin buune gootu. Angkalas mama kanya wallahi man kana kaaba ka jirni beita wan sitti imodi sanuma fin firachu fe telefon ma fira ule mana sinjiru ka bakke ilman kin jira isatti garagale taayette ati ilmaan kan jira ilmaan sanamma siyaachis jira si bochis jira sila gartee wayi nagaa ciibtee bulta yoo haadha dhugumatti gartee garaan gartee waa dhale gartee wanni dhajaaniti akkami garaan si dandee ciisu jirta usi Ayye duba ilman kan bakka jiru hin beeku nama harkaa qabu hin beeku bakkeen itti deemee barbaadu hin beeku. Kunoo jawaadeen viidiyoo gadhiise jawaadee bira jira. Jira malee telefoona fayyadamutti hin jiru quba qabdaame telefoona fayyadamutti hin jiru dhagaytii gurraatiin dhagaa malee waan takka illee quban qabu wallahi. Ani amma dubbiin teetu na ajaa'ibsiisu jirti ani sumaa fi jaarsi keessanuu ala wal quba qabdamu maali wanni kanaatu wanni narraa dheessitee fi ani kun diina keeti ilmaan san diina keeti duba akkami garaan si dandee anarraayis fagaattee bakka itti si barbaadan hin qabu telefoonni kee cufa shabakaarra hin jirtu qooyi namni kun yooni amma dheengadde jawaadeen as dhufee viidiyoo guyyaa gadhiis mee koota namni gartee ilmaan kana niin dhale joo as ba'a namni ilmaan narraa fudhatu jira koota eessumni eessii jira abbaan eessii jira haati ilmaan kana dhalte eessii jirti oromoo harkaa jee ijoollee as baas video sanuu garti jeeti yaad ati kun ilaa amma shabakaan seerutti hin jiru telefoonni ni cufaat wallahi dina gada silaa nagaree kaanuma akka nama tokkootti nama wajjin silaa waan kana fixuun waan qaba yaani gawani waan kana quban qabu kam taree gumaaf wala beedin ala jira sanumaaf hin jibbee khalaas biraadhe akkanumatti firaataa jira kameraa laaltine furmaanni dubamma silaa akkanumatti bar seera jalkanaas dheessanii jalaan ba'an heera dheessanii jalaa baanii maaliif dila kana waa hunda dila kana dheessite yooniif gartee ilmaan san ilmaan kee taatee hadootti ilmaan keetii qabaattee haadha gartee ilmaanii hadooddu taatee haadha gartee lubbuu ilmaanii kannitu taate maaliif heeraa fi seera dheessita maal ati maal madaa maalii qabda maal dheessi jirta moo dubbii tana keessa qabda moo jaarsa keetii hojii jirta qoon. Inki jibuan takalle aman kijibe imami. Labbisiin gaafata amma jaarsa keetii wal quban qabdu. Wallahi nama tokko nu wal quban qabu malee gin moti jedhame jeetu maani bumaafuu beela jira nama tokko nu qabu quban qabu nama. Ajaa'ibni na qabate. Duba amma ati dhugaaniif gartee kana deemtu kana ana akkaan telefoonaan sin qunnamne akkaan sin harkine na goote halliin jirtu maali fakkeenyaaf jaarsi ati dheengatte jaarsi gatteenii gartee jala taa'u jirtu ka ilmaan dhaltee kun ni beeyta xiyyaa gartee xurxura xiyyaa godaanaa fakkaatu ka gartee gidaara jala soddaa kiyyattanii yaa gabbee haasoo jira yooni barbaade soddaan kiyya gartee obboleettii isaa abbaa fadhee baafannu jeeba ati kana jaarsettee eeggata duraanii siidhaa meemi gaafaan jalqaba siin jiru dhaabbaddu caaltuu ta'e dhaabbaddu haalli jarjarri kun nama barbaachisu gaafaan siin jiru san
Gaafa sana dhageesse Inshallah khairumaa fi dhageesse hin dhageenye. aywa. Waan ummaa baabaan siin jedhan dhageesse hin dhageenye jechuudha. Hayyee amma gaa furmaanni qabdu kunoo abbaan gartee ilmaanii haati dhiireettee gartee wajjigan galattu sani arra ilmaan isaa jawaatiin yoo dhiira taate kootuu fudhu ilmaan kee heera guutii kootuu fudhu ilmaan keetiif lubbuun baasee jirtaa miti ilmaan kiyyaaf ni wareegama jirtaa miti kootuu baasii yaada. Silaa dantaa sii qabaatee ilmaan saniif dantaa qabaatee dhaqee fuudhatu. Namni inni hojii jiru kana beektaa? Laa zakkumoo rakkoo jettanii bilqiisa moo filqiisaa jettanii san obboleettiitii hojii deema. Ni beektaa qaali obboleettiisaa? Isiin san ilmaan sanirratti tazakkoodhaa hojii taatee shirraa dutti. Inni saahiba isiidhaati. Obboleettiitii jee bultii obboleettii. Keetuu hadiyyeessee obboleettiisaa jala deema. Arrallee heeruma obboleettiisaa haasoo taa'e. Ani kana isaan nasee fuudhii obboleettii ta'e kan nadhu jechuun jira. Maal jettaan mee isa sanii? Akka viidiyoo kana daawwachuun murtiin ta'e maal himma ta'e isaaf dabarse? Murtii wanni biraan jirtu amma ishee ilmaanuma san barbaaduudha malee isin bakka jirtutti ganama biraa waaskata waan qabu yoosuma taate malee akkasumas hin jaanabdiis halaasuulii nafgaa hangummaan duraatiin hin jiru. Ani imma bashakkina fidde. Ani amma ni beektaa? Ibiddan na hiixan. Garuu ilmaan eessummaa ta'uu dhaqeen hin fuudha. Akka heeraatti. Haadha abbaan garuu ni jiran. Haadha abbaan fakkeenyaaf yooniif abbaa badiidhaa ta'an. Siyalte dheeqee namatti haasa'uun nama dhibaabeef. Kanaaf ani imma poolisa dawwaleetiin summaa tanaa qabsiisa. Hanga amman tanaa eessa jirta kan ilmaan sanitti hin dirmatiin eega ilmaan as ba'an. Akkuma beekte ala jira gaamama kan jennee kun telefoona as banachuutti hin jiru hundaa'uu quban qabu haala qilleensaa tokko namatti hin gaafimmaa ofirraa fuudhameetu waan taa'u jira wallahi waan takka waan isin jirus hin beeku. Ajaa'iba qabdamoo. Dubaati ilmaan jaalatti yoomii akkana calgattee teessimee. Amma fakkeenyaaf baay'ee furmaanni maali fakkeenyaaf? Ambar furmaata san barbaadaan si dhufeera. Maal harkaa qabda furmaata maalii harkaa qabda? Namni yoo furmaata qabaanne murtii namatti himeeti daandiin kanaan na baasa kanaan si jalaan deema. Si galtee waan kana irraa ka'e ji'ee deema. Dhiirti arra jaarsettee wajji ciiftu arraan tana bakka dhiiraa dhaabbatee kulkaa kana isa duraanis fidee balaa tanuu dhalee miti. Dhaga akka dhalee an dhiira jee qoma dhoofsanitti dhaqee ilmaan san baasee. Lakkii boo anaa yakka qabaatiyyee anaa yakka qabaa jaartiin tiyya yakkan qabdu kanaafuu maatii kiyyaa fi isii dhiisa ana kun hootta ana barbaaddadha anaatu harka isinii kan naajii harka kannee hin kennin arrallee taa'eeti wareegaan kafala jaa. Inshallah kamar rakkoon qabdu yaani amma annisaas kuban qabu bilaashumatti yoo hojisaan beektu hin beeku wallahi hojii namaa miti keessa namaatillee kabeeku rabbuma inshallah uumaan jettu khayrumaa fi takkanaatiis amma kamitti ilmaan san baafna ilmaan san gaasumaa tokko beektutti naa baasa malee anakkiin sinjuu takka hin qabu waa takka ati mee yaamamee kan mee akkam jeetii achi dhaqee mana jawaadii san dhaqee dubbadhee ittameeti natti akkam jeetiin akkana jee dubbadha. Jaartiin xabiyaa jaarsaa wallaaltuudha. Qofaan qabu dhaagee jaartiin xabiyaa jaarsaa wallaaltuudha. Akkaataa itti jaarsa qabdu siin dhabduudha. Akkaataa itti jaarsa yaamtu siin dhabduudha. Fakkeenyaaf yoo dheeyne amma gumaa namaati gumaa ilmoo namaa baasan. Kanarraa hin jaanan. Dhagaa gumaa ilmoo namaa baasan ilmoo teenya barbaanna ilmoon teessan lakki akka beete haa taatu ni taati. Hin taatu akkuma ilmoo teessisan. Gumaa amma ilmoo duute san keessa harka qabda. An harkan hin qaba. Shira abdii fi zakkoo fi gartee bilqiisaa fi maarreen jettan ooban kana quba qabnaanti. Quban qabna. Kanaaf gumaa san eenyu taammalatu gumaa gartee ilmoodhaa san. Isaanis gumaa ilmoo barbaadu. Abbaan yakkaa eenyudha? Abbaa yakkaa haati. Ati mana waan kana hunda furuudhaaf
daruurii yoo dheenyee gartee amma isaanis dhaquun sudaan ammoo waan takka lafa kaachuu qabna. Ejjennoo takka qabaachuudha qabna. Ejjennoo takkaan gartee itti dhaquudha qabna. Yoo kadheen taates. Amma anis gaa dhugaadha intalti dhalaalleen gartee dhugaa haadhallee taatu nama dhiiraatiin nama dura deema. Amma bar akkaan qoma dhawadhee deemee wanni hin taane kiyyaan tortorisan ala taa'eeti siyalte ilmaan kiyya. Arra bakka ati jirtu ni beeka. Waan ati nyaatee dhugu jirtu beekta. Bakka ati jirtee ka'u jirtu beeka. Wanni kun batiisaatii mire. Ilmaan san gartee gallakki boo jaartiin manarraa deemteetii gartee dubbiin jajjabaatte ilmaan kiyyaas bakka san jiranii waan kana hundaa'u gartee heeraafin harka hin kanne jee heeratti if hin kannine seeratti if hin kannine ilmaan san hin baatu. Sii gartee manatti si ol hin deebi'u mee maal sii godhe? Ibidda si gubu jiraa mire waadii akka gartee nama boqqolloo biyya teenyaa waadutti gamana garagalchee siiti tafiidee ilmaan kana nafa kuudhaaf ganda arabaa gidaara hunda masaatee gartee ilmaan kana nafa kuu jirtu. Yoo jaarsi jallatte ilmaan kanallee taatu jettee. Wanna ati nafa hiiqee gartee itti lappaatee onni taate firii ittiin goone. Maali boo kan jiruun akkanaa maali? Amma bar walumaafuu wallaaleetiin akkana guddaa seenee taa'u jira waan biraatiif illee miti. Isa silaa nagaree isaan qaba itti fida isa nagarre eessatti immoo ilmaan kana baasaa ittamee mana nama dhaqee. Inni san kana maadii isaanis akkuma ilmoo xiyyeessan amma xiyyeessaan bira jirtu isaaniillee baatee ala turtee galtee na fakkaate. Tasaanii akkuma amma xiyyeetan amma isaan bira jirtiimi xiyyeetteetan tasaatan gartee keenyatan inni achirra darbe sana haasa'u jiran isaan. Bar amma ijoollee tan akkaataa inni viidiyootti as baase beektaa? Viidiyoo ijoollee irraa dhiqeeti kafanatti kaayee shaashaa godhees fide. Baabaa kiyya dhuftee nun baaftu maamaa kiyya dhuftee nun baaftu uggaa akkas jaan akkanumatti maal harri godhe waan hin jiru dadhabee saboo silaa arra gartee nama kana dhaloota olii qabaachuu ni baanne silaa arra garaa dachii jiraate silaan arra biyya tana jiraachuu baadhe silaan arra waan kana dhaga'uu baadhe silaan gartee yaa obboleessoo dubbuma gurbaa kanaatiif waan kana hundaa'u dhaga'uu baadhe nagaan qabagee ciisana dhoofite. Ati immoo atiis wofuma kana keessa jirtaa maajaama guutu. Namni beektaa murtii qabaachuun barbaachisa. Murtii qabaachuun namni gartee garaa murtii hin qabne diina abbaatii jala. Ilmi namaa hoggaa waan laaqame arge daandii isa baasu qabata. Daandiin isa baasu maali? Siyalte maaliif jennaan abbaan gartee yakkaa abbaan gartee diliidhaa abbaan hamtuu dalage addunyaa fi akhirattis ni murata. Feetu jaarsa kee jaaladhu feetu jibbi. Awwauma jaarsa kee kana irraa harkarsituu ni dhabe. Ilma namaa kana beeki dhugaa torba garagalchanii ilaalan. Waa itti naafee fi waa itti naafne ni beeka. Kanaaf hangama kiyyaan halee isallee wanni kun hin taane haalli kun hin ta'uu jechaa ture. Garuu taate wanni rabbi fide wanni arraas yoo murtii qabaatte daandiin hin dhabamu. Daandiin akkamitti hin dhabamne? Oromoon bal'oon ni jirti. Hawaasni bal'aan ni jira. Sigalte akka dhiiraa dhaqeetiin sigalte jawaadis hin dubbisa. Ammoo wanni kun abbaa yakkaasan daandiin gartee itti isa gartee seeratti kanninu lafa haayuudha qabna. Jaalate jibbee maaliif yooniin yeroon ani itti dhaqee gartee ilmaan kiyyaaniin baasjee dhaqee yoo kaasi dubbisuun mala yoo kana biraa dubbisuun mala isa kana qaxxii takka lafa keenyee akkaataa itti abdinee daandiin san mijaa'ee abdiitti naqu tursiif taati. Siyalte maaliif waan kana wanni hojjilaa qabnu maali? Tana itti kanneen ilmaan kee baafnee murtiis taanaan eega abbaa gartee qadiyyaa biraa itti kannine ta'an malatti. Akka Oromoon waan Oromoon nu murte waan heerri Oromoon nu muru waan seerri Oromoon nu muru eega abbaa qadiyyaa sigalte bakka qabsiifnee Oromoo murtii Oromootiif dugda bal'aa qaba. Taniin fudhataa fi Oromoodha. Murtii ta'eeti. Akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya arragaa waan kanarra kunoo sadarkaa jila kanarra jirra. Rabbi nu haa gargaaru, Rabbi nu cinaa haa dhaabbatu.
bakka rabbi dhaabbadhu jedhee malee hin dhaabbatan waan rabbi jee malee sin taatu tun hundinuu gaa dandeettii isaatii maaliif fideen jedhanii nuti isaan ga dandeenyutti waan dandeenyu sababa goonee si'alte fala barbaaduudhaaf inshaallah hirrafnu hin ciifnu akkas isin jenna hanga viidiyoo biraatti wal arginu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.